oduu ammi haasaa Dr. Abiyyiin irra paarlaamaa irratti taasisee fi gaafiilee miseensonni paarlaamaa gahaasuudhaan gaafataniif deebisaa afaan irra laateen eegalla. Keessaa Dr. Abiyyiin Masrii fi Suudaanii michoowwan keenya fulbana ida'idhaan haaromsa laga Abbayyaa kan xumurree eebbisuuf yaanuu kanarratti akka gammachuun wajjin qooddatan afeerraa gooneef jirra waamichaa kabajaa koottaa nu wajjin gammadaa gammachuun wajjin qooddachaa jechuudhaan ergaa waamichaa godheef dabarseef jira. Inni dhufamoon dhufanii egaa waliin ilaalla. Waaw dhugumatti Dr. Abiyyiin kan addaati garuu dhufuun oolan taraatana maaliif jennaan dhiyoo tana jechuudha Tiraambii walitti araarsee jira. Itiyoo fi Masrii walitti araarsuu isaa dubbatee jira. Inni michoowwan keenya jechuudhaan akka jechuudha diinummaarraa gara michummaatti dhufan yaada kanaaf kaasuu dandeenya fakkaate gaa'ee duraan diinummaan isaanii akka jabduu taate beekamaadha. Wal cinaa yaa'uudhaan walittis gaarreeffachaa turan. Itti aansuudhaan abbootii amantaa Tigraayiif ergaa dabarsee jira. Amma garee Gabresooloo Gabra Mikaa'el tanammaan tana Eeltiraa wajjin jechuun socho'aa jirtu tana akka akeekkachiiftanii dhaabsiftan asumaan abbootii amantaa isin nuti isinii dhaamsa dabarsinaa isin akeekkachiifnaa yoo dhaabbachuu baatanii lolli ka'ee galu ta'e kadabreerraa hamaadhaa kadabreerraa baradhaadhaa duugaa shanyii bonuurra raawwatamee osoo hin taane miidhaan ta'e jechuudha tara tanaa lola kanaan eegalamtuu turraa hamtuudha jechuudhaan ergaa dhaabsisaadhaa abbootii amantaa keessatti dabarsitee jira jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee qaala'insa jireenyaatti wal qabsiisee qaala'insa jireenyaa gabbu'aa jira fooyyessaa jira jechuudhaan dubbate. Itti aansuudhaan ammaas Itiyoon bara dhufu waggaa tokkoon booda gaazii boba'aa addunyaaf jechuudha ni dhiyeessitii qopheessitee addunyaaf dhiyeessitii jechuudhaan addunyaan ni ergiti jechuudhaan dubbatee jira. Kan gaazaa boba'aa Soomaaliyaa karaa Ogaadeen kanatti jiru kun jechuudha eelaa jira Ogaadeen hanga ammaan tanaa jechuudha irratti walii galuu dadhabuudhaan leenis cufamee taa'u jira malee boba'aa guddaa jira. Itiyoon silaa san baafattee dhugumatti addunyaaf ni dhiyeessitii akka malee ni guddatti jechuudha. Kun yaada bareedaadha irratti walii galanii duraan jechuudha ogeeyyotii jechuudha boba'aa kana jechuudha qorattus hin qabanii diinagdeedhaan maallaqaa waagaa boba'aa kana jechuudha dhaabanii warshaarra gadhaabanis hin qabanii ammallee jechuudha maallaqni sun akkasii waan qabanii haa ta'u garuu irratti walii galanii jechuudha wanna taanaan liqeeffatanillee ni hojjetanii boba'aa harkannaan baay'ee wanni hundi ni kufti jechuudha konkolaataan hundi rakashaa waa hundinuu jechuu gabbu'an jireenyinis fayyaawwan deema dhugumatti yoo gaazini kun qaba'u ta'e boba'aan kun waan bareedanii deeggarra akka gaariitti nu barbaachisaas gaazini nu barbaachisa boba'aan ulaan galaana nu barbaachisa kun hundi nu barbaachisa. Hundaa'u tarkaanfii takkuma takkaan irratti fudhatan waan ta'eef ejjennoon isaa jechuudha jabduudha hojiidhaas itti jira gaa'ee keessaa immoo rakkoon hojii keessatti hin argamtu jechuu miti. Gaarii qofa dalagu jira jechuun yaa miti dogoggorri hedduu jira keessattuu waa'ee dhiiga namaa baasuu keessatti jechuudha seerootiin akkuma jirtu miseensonni milishoota irraa hanga wannatti poolisoonni qorannoo guyyaa godhaan jiran kan ammoo keessa gabbu'ee sakattee sirreessuun isa qabatti jechuudha. Kanatti aansuudhaan bara kana jechuudha warroonni achi gibira kafalaa jiran 46 ol namoonni 46 gibira kafalaa jiran jechuudhaan paarsantii 37tti gabbuusuudhaan hanga tokko bichaatu kafalaa jira jechuudhaan dubbate. Ammoo hawaasni faallaasanii gibiroota hedduu nurraa fuudhaa jiranii akka duraan rakkachaa jira jechuudhaan dubbachaa jiran. Hayyaa ta'u kunis adeemsuma fuulduraa keessatti gaa ilaalla. Kanatti aansuudhaan dirra dhawaa keessatti liyyuu ayileen Soomaalee jechuudha ganda abdii buruu jaamu yuunivarsiitii biratti barga magaaluma keessatti haleellaa raawwatteen ilmaan Oromoo lama dhiiraa fi dhalaa ajjeesuudhaan tokko madeessitee sadii jechuudha hamada hospitaala jira jechuudhaan gabaasaan keessaa ragaalee wajjin footoon suuraan nu geessee jirti. Dhugatti jechuudha mootummaan federaalaatii fi bulchiinsi dirree dhawaatiis qaamota jechuun waan kana tarkaanfii uummata miskiina irratti fudhachuu haleellaa kana raawwachaa jiru gochoota kana dalagaa jiru tarkaanfii irra fudhatee jechuudha tarkaanfii atattama gara seera dhiyeessee adaba isaanii maluutti hannuudha qaba jenna adabuudha qaba. Kanaaf jechuudha dhugaadha hawaasni wajjin jiraatu garuu qaamni tokko hidhatee jechuudha akkanumatti uummata kaan irra bobba'ee kana alaakaa kana wanta godhuun aadumaleedha. Kanaaf mootummaa fi bulchiinsa dirree dhawaatis asumaan kabajaadhaan uummata kana jechuudha akka jechuudha dirmatu akka tattamaan qaamota kana jechuudha seeraaf dhiyeessu gaafannaa jechuudha to'annaa yeroo oolchee. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Taphataan kubbaa biyyoolessa garee Liiverpuul keessa taphatu baatii dabartee jechuudha Juulaay 22 cidha godhachuudhaaf gaa'ila jaarratee gara Ispiin deeme. Ispiin keessatti guyyaa har'aan tanaa jechuudha
balaa konkolaataatiin lubbuun isaa dabarte waan baay'ee nama gaddisiisu duuti umriin laallattu addunyaan akka nu sobne qofa asirraa barannaa jechuudha. Dhiyeenya dubartoota 19 kan osoo hojii humnaa dalagatanii jireenya isaaniitti wajjin qabsoo godhaa jiranii osoo jira jiranii balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii dabarte keessaa takka tan jechuudha. Isiinis cidha godhachuudhaaf gaa'ela ijaarrattee guyyaa fuulduratti qabattee jirtu tuu keessatti lubbuun isii dabarte jechuudha. Wal fakkaata kunis kan dhiyeenya fuulbanu Junaa'uma 22 keessa gaa'ela ijaarrachuudhaan cidha godhatee suuraa ka'uudhaan ergaa barabaraan nuufaa ta'uu jechuudhaan cidha sarratti dabarfatee gara miidiyaa isaatiin gara beejii isaatiin maxxanse har'ammoo barabarri isaa jechuudha gara ganda dhugaa sanitti dabarsitee jechuudha. Addunyaan kun akka nun sobne umrii laallatu duutiin kana waa hedduu nu barsiisuu qabdi. Keessattuu zamana kana balaa hedduu mudachaa jira. Balaa konkolaataatiin biyyoota addunyaa kanarraa bakka hedduutti argaa jirraas balaa ibiddaatiin humna yaani qilleensuma ka'een ibidda akka malee jechuudha itti fufaa jira. Kanatti aansuudhaan Turkii keessatti ibiddi guyyaa 5 jechuudha qilleensaan ka'uudhaan bosonatti qabate arrallee itti fufeetuma jira jechuudha. Humna isaanii bira dabaree jira. Dhaamsuun dadhabamtee jirti babal'achaa jira. Kanatti aansuudhaan haleellaa Israa'el guyyaa irraan tanaa uummata Gaazaa irratti raawwattee namoota 14 wareegdee jirti. Uummata Gaazaa 14tu har'a ajjeefamee haleellaa Israa'eliin dhugatti waan nama gaddisiisa. Warra du'e gaa'ela shahidummaa keessatti Rabbi haa galmeesse jannata al-firdoosin haa qananiisu kanaaf immoo nasir isaatiin dhaqabee uummata kanarraa kaasee bilisa haa baasu. Itti dabaluun ammaas Israa'el ummanni jechuudha duguuggaa shinyii raawwachuudhaan beekamu kan harka isaaniitiin bakkayyuma qabatan akka saree maraatetti bakkayyuu fiiganiitu qabatan magaalaa guddittii jechuudha Beirut Libaanoon ammas rukutanii jiran san keessattis miidhaa dhaqqabsiisanii jiranii biyyoonni baay'ee giddu walii galuu dadhabuudhaan rakkoo hedduudha jechuudha. Israa'elummaan xiqqoon tun warra lixaatiin deeggaramtee isaan halaakaa jirti dhugatti waan hedduu nama gaddisiisa kunis kanatti aansuudhaan Iraan iddoo nukuleera isii hojiitti eegalchiisuuf ammas hojjechaa jirti hojii eegaltee jirti. Kan xumuraa osoo jechuudha waan ta'in oduu takka tan biyya keessaa taniin bira dabreetu jira haa ta'u garuu jidduumee subscribe godhaa kasa mallattoo jechuudha wanni kana tuquudhaan dafa sababa nuti dabalama maatii keenya ta'a. Kanatti aansuudhaan Saudi Arabiyaan guyyaa irraan tanas namoota meeshaa sammuu nama dochaniin jechuudha socho'aa jiran lama qabuudhaan meeshaa jechuudha sammuu nama dochuu kana kiiloo hedduudhaan qabdee akka jechuudha hidhaa giyaara yookaan murtee du'aatiin adabamaniif gara mana murteetti mahaakamatti dhiyeessitee jirti. Dhugatti guyyaan isaanis warroottan meeshaa sammuu nama dochuun jechuudha Saudi keessa sochoosaa jiru biyya isaanii keessa sochoosaa jiru hedduu lammiilee isaaniitis ta'ee lammiilee biraa jaajina beekamu to'annoo cimsitee itti oolchaa jirti jechuudha. Kanatti aansuudhaan oduu biyya keessaa takkataniin irraanfadhee Itiyoon humna elektirikaa Taanzaaniyaadhaaf erguu eegaltee jaagabaasaan ba'aa jiru. Waaw waan baay'eedha garuu biyya keessatti hedduu humni elektirikaa kun qallaadha. Magaalota keessatti magaalaa gurguddaa malee magaalaa xixiqqoo keessattuu ni ejjeta baadiyyaa afaan uumaa hin jiru haa ta'u achi isaa raabsanii hojiidha diinagdeedha. Biyya keessaas jechuudha akka raabsee bakkayyoo waliin ga'u asumaan ergaa dabarsinaaf mootummaadhaaf Hancunfa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa kana fakkaata kan biraatiin angol deemtu anka isin dhooysu oduu ammeetii shiroo godhaan facaasaa oduu dhugaa qofaan inni isin biraan gayaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ammoo nuti dabalama maatii keenya ta'an subscribe godha. Galatooma hirmaannaa kan hedduu namatti tola. Gara YouTube garuu xiqqishoo gabaabsanii jirtan. Assalaamu alaykum.